Ashabaa kam jirtu maatiin Caalee Akaadaamii ani nagaa kooti guyyaarraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira. Viidiyoo keenya guyyaarraatiin keemistirii kutaa 10 unit 4 paartii 2 kan waliin barannu ta'a jechuudha. Paartii tokkoffaa kanaan dura barannee turre waa'ee keemikaal cheenjii jechuudha. Paartii tokkoffaa kan ilaalle liinkii isaa diskiripshinii jala argachuu dandeessu. Barnoota keenya guyyaarraa keessattis immoo energy changes in electrochemistry kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana yeroo laaltan VPN bantanii akka laaltan kabajaan isin gaafanna. Sababni isaa VPN bantanii yoo laaltan nuuniin wanta nu fayyaduuf jechuudha. Yookaan immoo hamilee wanta nu ta'uuf VPN banaatii fayyadamaa ilaalaa isiniin jenna. Galatooma. Chaanaala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessanii share gochuun yaada qabdaniif gaaffii qabdan immoo karaa koomentii nu barreessaa isiniin jenna. Amma kallattiimaan gara barnoota keenyaatti ceena. So akkuma asirraa mul'atu maalidha 4.2 energy changes in electrochemistry. Energy change maal keessatti jechuudha? Electrochemistry keessatti jechuudha. So at the end of this section students will able to describe electrochemistry. Barnoota kana erga xumurree booda electrochemistry jechuun maal akka ta'e ni hubattu jechuudha. Akkasumallee define electrical conductivity. Electrical conductivity jechuun maal akka ta'e, akkasumallee metallic conductivity maal akka ta'e fi electrolytic conductivity maal akka ta'e ni ibsitu jechuudha. Yookaan immoo ni hubattu jechuudha. Akkasuma garaagarummaa metallic conduction fi electrolytic conduction maal akka ta'e barnoota kana booda ni hubattu jechuudha. So kan isinirraa eegamu maal duwwaadha viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluu qofaadha jechuudha. Ammayyuu subscribe kan hin goone subscribe gochuun dagatina. So 4.21 irratti akkuma mul'atu electrochemistry kan jedhu argina jechuudha. Kutaa gadaanaatti barattaniitu jedhee yaada. Kutaa 9 yookaan kutaa yeroo elementarytti jechuudha. So akkuma beekamu electrochemistry jechuun jechuma isaarraa akka mul'atu jecha lamarraa kan dhufedha. Maaliif maalirraa? Electrically fi chemistry kan jedhurraati kan dhufedha jechuudha. So electrochemistry jechuun maal jechuudha? It is a field of chemistry that deals with waa'ee maalidha jechuudha kan inni qoratu that deals the interconversion of electrical energy and chemical energy. Waa'ee electrical energy fi chemical energy kan maal godhudha? Qo'atudha jechuudha. Maaltu electrochemistry jechuudha? Electrical energy jechuun annisaa elektirikii fi annisaa keemikaalaa kan maal godhudha? Kan qoratudha jechuudha. So it is concerned with the use of what electricity to cause what chemical reactions or changes to happen or generating electricity from what chemical reactions. Thus electrical energy and chemical energy are interconvertible. So kanaaf iyyuu haaluma salphaatiin electrochemistry jechuun maal jechuudha? It is a field of chemistry that deals about the electrical energy and chemical energy enneetu hubachuu dandeenya jechuudha. So jalqaba irratti kan nuti argannu maalidha jechuudha? Electrical conductivity jechuudha. Electrical conductivity kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So why do metals conduct electricity? Meetaalii yookaan sibiilonni maal fedha kan isaan maal godhanidha? Electricity conduct godhanii yookaan immoo kan isaan dabarsaniifidha jedheetu nu gaafata jechuudha. So sababni isaa maaliifi metals have free electrons moving. So in case of this, the free electrons are what? Move easily through the metals when what? The electric current is applied. Kana jechuun maalidha? Free electroniin salphaamatti maal ta'u jechuudha? Meetaalii keessa darbuu danda'u jechuudha. Yeroo kami electric currentiin gaafa meetaal irratti applied ta'u jechuudha. Yookaan immoo gaafa irratti dalagamu electric currentiin haala salphaatiin meetaalii keessa yookaan sibiilota warreen ta'an keessa darbuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf silverii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So
Kanaafiyyuu meetaaliin sababa maaliif jechuudha kan isaan salphaatti conduct godhanii sababa free electronii qabaniif jechuudha. So kanaafiyyuu why do metals conduct electricity kan jedhuufi salphaatti because they have free electron moving jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo these free electrons move more easily through metal when the electric current is applied jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. So do you know any non-metal which conducts electricity? Non-metaalii kan electricity conduct gochuu danda'u ni beektu jedha. Yoo beektu ta'e kara commentii deebisaa isin jenna. So warreen kana maal akka ta'an conduct electricity fi non-metaalii ta'an immoo conduct electricity warreen ta'an barnoota keenya kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So electrical conductivity jechuun maal jechuudha? Electrical conductivity kan jedhu kan ilaalu jechuudha. So ability of substance to transmit electricity. Dandeettii wanti tokko maal gochuu danda'u jechuudha? Elektirikii wal keessa dabarsuu danda'u maal jedhame waamama? Electrical conductivity jennee waamna jechuudha. That means electrical conductivity means abilities of substance which is transmit electricity. Wanti tokko elektirikii kan of keessa dabarsudha yookaan immoo dandeettii elektirikii kan of keessa dabarsu kan qabu yoo ta'e maal jedhame waamama? Electrical conductivity yookaan immoo dabarsuu elektirikaa jedhamee isa waamamudha jechuudha afaan Oromoodhaan. So the materials that allow the passages of electricity through them are called electrical conductors. Materialii yookaan meeshaan elektirikii of keessa dabarsu maal jedhame waamama? Electrical conductors yookaan immoo dabarsuu elektirikaa jedhameetu waamama jechuudha. So electricity is constituted by the movements of charged particles or charge carriers. Electricity kan inni of keessatti hammatu maal jechuudha? Charged particle fi akkasumallee yookaan immoo kan chargii carrier gochuu yookaan barbaadan kan of keessatti qabatu jechuudha. Kana jechuun negative fi positive jechuudha. So akkuma beeknu electrons carry negative charge whereas ions may carry positive or cations or negative ions charges. So akkuma beekamu ion positive fi negative tu jira jechuudha. Electrononni immoo maal godhu jechuudha as keessatti negative charge maal godhu carry godhu jechuudha yookaan immoo depending on the nature of particles responsible for the flow of electric charges through conductors, electrical conductivity can be classified as metallic conductivity and electrolytic conductivity jedhameetu qoodama jechuudha. Maal irratti jechuudha? Waa'ee uumama paartikilii isaanii irratti hundaa'uudhaan yookaan immoo dabarsuu elektirikaa isaanii irratti hundaa'uudhaan electrically conductivity iddoo meeqatti qoodna jechuudha? Iddoo lamatti qoodna jechuudha. Inni tokko metallic conductivity kan jedhamu yoo ta'u inni tokko immoo electrolytic conductivity kan jedhamudha jechuudha. So tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha isaan. So tokkoffaa irratti kan arginu metallic conductivity. Metallic conductivity kan jedhamu maqaan isaa irraa akka hubannu maalidha? Metallic jechuun meetaalii wanta ta'e jechuudha. So jalqaba immoo akkuma ibsine waa'ee electrochemistry irratti yookaan immoo jalqaba waa'ee do metals are conduct electricity inni gaafa dabarsine they have free electron moving yookaan immoo free electronii wanta qabanii fi maal godhani meetaaliin electricity conduct goonu jennee ibsine turre jechuudha. So amma immoo maal akka ta'e fakkeenya isaa wajjin kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So electrical conductivity in metals is a result of movements of electrically charged particles. So electrical conductivity kan meetaalii keessaa maaliin jechuudha yookaan immoo bu'aa maaliitii yookaan akkamittidha kan inni uumamu yeroo electrical charged particlee tokko maal ta'u jechuudha bakka bakkatti socho'u kan uumamudha jechuudha. Inni immoo maal jedhamee waamama? Electrons jedhameetu waamama jechuudha. So
The atoms of metal elements are characterized by what? The presence of valence electrons. Atomiin metal elementii tokko yookaan immoo elementiin sibiila ta'e tokko kan inni ittiin characterized ta'u maaliinidha jechuudha. Presence of valence electron yookaan valency electron isaadhaanidha jechuudha. So which have electrons in outer shell of an atom that are free to move about. Yookaan immoo elektirooniin elementii sanaa jedhamee itti jechuudha. Bakkaa bakkatti socho'uu danda'a yookaan immoo muuvimentiin isaa akkamidha jedhamee itti jechuudha. Yookaan immoo free electronii isaa irratti kan hundaa'u jechuudha. So it is these free electrons that allows metals to conduct an electric current. So free electroniin isaa sun maal fedhachuudha kan fayyadu meetaaliin sun akka inni electricity maal godhuuf isa fayyada jechuudha. Conduct godhu isa fayyada jechuudha. So because valence electrons are what? Free to move. Kana valence electronii maal jechuudha? Free to move yookaan immoo bakka bakkatti socho'uu fi bilisummaa qabu jechuudha. So they can travel through the metallic lattice that forms physical structure of metal. So silver is the best electrical conductor. So akkuma jalqaba dubbadha jechuudha. So as electron enter one end of the metal, they push other electrons to forward. So in case of this, creating a flow of electricity is happened. So yookaan immoo elektirooniin tokko gaafa seenu gara meetaalii tokkotti jechuudha. Elektiroonii isa kanaan dura ture maal godha? Push godha jechuudha. Yookaan immoo hin dhiibaa gara fuulduraatti jechuudha. Yeroo sana maaltu uumama? Physical state osoo hin taane physical structure kan biraatu uumama jechuudha. Kan maali? Kan meetaalii sana. So kanaaf immoo fakkeenya guddaa kan ta'uu danda'u silveridha jechuudha. Metallic lattice can be described as atmosphere of positive ions in sea of mobile what? Electrons. Akkuma fakkiirraa mul'atu jechuudha. Asirraa akka arginu. So the electrons entering the metal displace or repel the freely moving electrons at the points of entry. So isuma amman jalqaba irratti dubbadha jechuudha. Isaanii elektirooniin jalqaba gaafa seenu maal godhan jedhee elektiroonii isa kanaan dura ture push godhaa gara fuulduraatti jechuudha kan inni dhiibu. So yeroo kana maaltu uumama? Dhiibbaa uuma jechuudha. Electric currentiin sun elektiroonii kanaan dura irratti dhiibbaa kan uumu ta'a jechuudha. So the displaced electrons occupy new positions. Positionii biraadha jechuudha yookaan immoo bakka biraadha kan inni qabatu. Elektirooniin iddoo isaa ture sun gaafa maal ta'u dhiibamu iddoo biraadha jechuudha kan inni maal ta'u dhaqee qubatu. So sababa maalidha? By pushing of neighboring electrons yookaan immoo elektiroonii kan biraa isa seene sana jechuudha. So these will continue until electrons are forced out of the wire at what? Opposite ended. So the charge carriers in metallic conductions are electrons. So charge carrieriin kanaaf iyyuu metallic conductivity keessatti maalidha jechuudha? Electronidha jechuudha. So metallic conductivity is called what? Electronic conductivity jedhamee illee waamama jechuudha. Sababa maalidha? Electronic jechuun electronidha jechuudha. Akka charge carrierii kan ta'e metallic conduction yookaan metallic conductivity keessatti electronii wanta ta'eef karaa biraallee metallic conductivity maal inni waamna jechuudha? Electronic conductivity inni waamna jechuudha. So fakkii kanarraa akkuma mul'atu asitti electron center inni jedhu elektirooniin jalqaba seenaa jira jechuudha. Warreen kun warra kanaan dura turanidha jechuudha. Yookaan immoo free elektiroonii warreen ta'anidha jechuudha. Warri negatiivii kun free elektiroonii jechuun bakka bakkatti kan maal ta'uu danda'an move gochuu danda'anidha jechuudha. Akkasumallee negative charge wanta ta'eef free elektiroonii negative chargein kun maal agarsiisti? Elektiroonii ta'uu isaadha jechuudha. So positiveidha warri mul'atan jiran kun immoo nucleus'idha. So negative elektirooniin kun gaafa sarraan seentu maal goote jechuudha? Warra free elektiroonii ta'anii jiran karaa irratti maal gooti? Push goote jechuudha. Yookaan immoo isaaniin erga push gooteeti bakka isaanii irraati displaced goote jechuudha. So achi booda isaan bakka isaaniitti erga socho'aniiti amma xumura irratti maal taati?
out jechuudha yookaan immoo karaa xumuraadhaan hin baha jechuudha. Non metals are generally non-conductors of electricity jechuudha. So gaaffii keenya yeroo jalqaba eegalle barumsa keenya waan inni non metaalii keessaati immoo conductors of electricity kan ta'anii kan beektu hin jira jedheetu nu gaafatee ture jechuudha. So kanaaf iyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif non metaaliin hundi isaanii maalidha? Non conductors of electricity jechuudha yookaan immoo sibilaalota warreen ta'an hundi isaanii iyyuu electricity conduct gochuu hin danda'an jechuudha. So sababni isaa maali? Because they do not have what? Freely moving electrons yookaan immoo maaliin qaban jechuudha? Elektiroonii firii ta'e hin qaban jechuudha. Fakkeenyaaf graphiite fudhannee ilaaluu dandeenya. Graphite is a form of carbon in which carbon atoms are what? Bonded in trigonal planar yookaan immoo bifa kanaan kan mul'atudha jechuudha. Akkuma mul'atu asirraati maaliin qabu? Free elektirooniin hin jiru jechuudha. So kanaaf iyyuu maal gochuu hin danda'ani? Conduct gochuu hin danda'an jechuudha electric city. So inni lammaffaan yookaan immoo types of electric conductivity keessaa tokkoffaa irratti nuti ilaalle asirratti metallic conductivity dha. Electrical conductivity keessaa inni lammaffaa maalidha jechuudha? Electrolytic conductivity kan jedhamudha jechuudha. Electrolytic conductivity jechuun immoo maal akka ta'e kan waliin ilaallu jechuudha. So electrolytes are substances that transmit what? Electricity in what? Molten state or in aqueous solutions. Electrolyte substance immoo maalidha jechuudha? Electricity maal keessattidha kan inni dabarsu? Molten state yookaan immoo aqueous solution warreen ta'an keessatti kan dabarsudha jechuudha. Kana jechuun molten state warreen ta'an warreen akka kamidha? Warreen akka calcium chloride fa'aadha jechuudha. Calcium chloride warreen akka kanaa keessatti warreen elektirikii maal gochuu danda'an jechuudha? Dabarsuu danda'an jechuudha. So unlike metallic conductivity, the conductivity of what? Electrolytic solutions depends on the types and concentrations of ions in the solution. Based on their degree of ionization or extent to which they produce anions and cations, electrolytes can be classified as strong and weak electrolytes. So degree of ionization isaanii irratti hundaa'uudhaan electrolyte yookaan electrolytic conductivity bakka lamatti qoodna jechuudha. Strongiidhaa fi weak electrolyte innee bakka lamatti kan qoodnudha jechuudha. So maal jedha asirraati? Recall from unit to unit 2 keessatti waa'ee ionic compoundii gaafa barattan jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride gara kamitti jechuudha? Kan inni dissociate sodium plus fi chlorine ion jechuudha. So yeroo kana maal jedhame waaman kun? Strong electrolyte jedhameetu waamama jechuudha. So kanaaf iyyuu maal akka ta'e kan waliin isaaniin ilaallu ta'a jechuudha. So kanaaf sodium chloride gaafa dissociate ta'u gara maalittidha? Sodium cation fi chlorine ion dha. So kun maal ta'uu isaa kan agarsiisu strong electrolyte dha jechuudha. So when electrical potential is applied through what? Electrolyte solution, the positive ions or cations move into one direction and the negative ions move in opposite direction. So electrical potential yookaan kuufama annisaan elektirikaalaa kan wanti kuufame tokko gaafa electrolyte solutionii wanta ta'e tokkotti maal ta'u? Applied ta'u positive ion kanneen ta'an maal ta'u jechuudha? Kallattii tokkoonidha jechuudha kan isaan deeman yookaan immoo directionii isaanii kan isaan itti move godhan wal fakkaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun yoo akkas deemu ta'e hundi isaanii wal faana positive warri ta'an wal faana deemu jechuudha. Yoo immoo akkas deemu yoo ta'e immoo hundi isaanii maalidha jechuudha? Wal faana jechuudha. Haa ta'u malee negative ioniin immoo akkamidha jechuudha? Tokko yoo akkas deemu tokko akkas yoo deemu tokko akkas deema jechuudha. Faallaadha jechuudha. Different yookaan immoo opposite direction jechuudha. Kan maali? Kan negative ions yeroo electrical potentially maal ta'u
electrolyte solution wanta ta'e tokko irratti apply irratti jechuudha. So yeroo kana positive ioniin kallattii tokkoon jechuudha kan inni maal ta'u flow ta'u yookaan immoo move kan inni godhu jechuudha. Negative ioniin immoo opposite direction jechuudha. So these movements of ions through the electrolytes brought about by the applications of electricity is called electrolytic conductivity. So maalidhame waamama jechuudha kuni electrolytic jennee waamna jechuudha. So the charge carriers in electroconductivity are ions, which means anions and cations yookaan immoo negative ions fi positive ions jennee waamna yookaan immoo negative fi positive jechuudha. So charge carrier in electroconductivity keessatti maal jechuudha anionota yookaan ayonota senne waamnu jechuudha. Positive fi negative anions jechuun negative ionidha. Cations jechuun immoo positive ions jechuudha. Akkuma beekamu electrical conductivity keessatti garuu maal jedhannee carrier charging yookaan immoo charge carrier maal jedhannee electronii jenne. As keessatti garuu maal jechuudha electrical conductivity keessatti immoo anionota jechuudha yookaan positive ion fi negative ion jechuudha. Kan garaagarummaan isaanii maal akka ta'e adda baasuu isinirra jiraata jechuudha. So that is electrolytic conductors are also called ionic conductors jedhamanii waamamu jechuudha. So electrolytic conductors immoo karaa biraa maal jedhamanii waamamu ionic conductors jedhamanii waamamu jechuudha. Sababni isaa maaliif charge carrier isaanii ionota wanta ta'aniif jechuudha. Kan metallic conductor immoo akkuma fudhanne metallic conductors are also called maal jedhanne electronic conductors jedhamee waamaman. So erga kan hubanne amma garaagarummaa meetaalikii fi electrolytic conduction maal akka ta'e hubanne jechuudha. So fakkeenyaaf asirraa ilaalu metallic conduction jechuun maal jechuudha? It is conduction through metals. Karaa meetaalii kan maal godhudha? Conduct godhu due to what? Movements of electrons. Sababa maaliinidha? Electrononni sababa move ta'aniif yookaan immoo bakka bakkatti wanta socho'aniif jechuudha. Faallaa kanaan immoo electrolytic conduction immoo maalidha? It is conduction through what? Electrolytes immoo karaa electrolyte jechuudha. Inni kun kan meetaalikii karaa kamidha? Karaa meetaaliidha. Inni kun immoo karaa electrolyte. Haa ta'u malee due to what? Movements of ions. Kun immoo movements of ions jechuudha. Kun kan meetaalikii immoo movements of electronidha. Kan electrolyte movements of ions jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sodium chloride fa fudhannee baane ilaalle jechuudha. Sodium fi chlorine charging isaanii gaafa maal ta'u yookaan dissociate gaafa ta'anii maal ta'u jechuudha. Bakka bakkatti gaafa socho'an ioniin isaanii sun maal godhu conduct godhu jechuudha. Electric current jechuudha. Akkasuma metallic conduction maalidha? No change in chemical properties. Chemical property yookaan amala keemikaalaa isaarratti jijjiiramni hin jiraatu jechuudha. It may cause chemical decompositions of electrolyte. Electrolytic conduction keessatti garuu maal jiraachuu danda'a? Chemical decomposition jiraachuu danda'a jechuudha. Kun garaagarummaa isaan lamaan gidduu jiru jechuudha. So kan biraan immoo akkasuma meetaalikii jalatti maal argina? It does not involve in any transfer of matter, but in case of electrolytic conductivity it involves what? Transfer of matters as what? Ions yookaan immoo transfer of matter in jiraata jechuudha. Akkasuma metallic conductors keessatti the resistance of metals is due to what? Obstacles of vibrating kernels of metal atoms. In case of electrolytic conductivity, the resistance of electrolytic solution is what? Due to the factors of concentrations as well as viscosity. Sababa kanaan jechuudha. Lamma isaanii akkuma mul'atu waliif faallaa jechuudha. Asitti immoo yoo ilaalta it decreases with what? The increase in temperature. So yeroo temperature dabalu metallic conductivity isaa immoo maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. But
In case of electrolytic conductivity, it increases when temperature is increase temperature dabala gaafa deemu electrolytic conductivity isaas dabalaa deema jechuudha. So garaagarummaan isaa kana jechuudha. Kanuma irraati fakkii kanarraa hubachuu dandeessu jechuudha. Garaagarummaa metallic conduction fi electrolytic conduction maal akka ta'e jechuudha. So akkasirraa mul'atu maalidha? Note that metallic conduction is a physical process. Metallic conduction in physical process ida yookaan immoo ijaan wanta arguu dandeenyu jechuudha. Keemikaalii miti jechuudha. Wanta ijaan ilaallee kanadha jennee dubbachuu dandeenyu jechuudha. But electrolytic conduction is what? It is a compound or it is a chemical changes that occur in the surface of electrodes yookaan immoo kan inni uumamuun chemical change in jiraata jechuudha. Akkuma sila jalqabaa maalinne chemical change in metallic conduction keessa jiraatu garuu electrolytic keessatti chemical decomposition maal ta'a jiraachuu danda'a inni akkuma ibsine jechuudha. Kanaaf iyyuu metallic conduction maalidha? Physical process idhaan. Haa ta'u malee electrolytic conduction immoo chemical change maal ta'uu danda'a? Uumamuu danda'a yookaan immoo it is what? A chemical process jechuudha. So garaagarummaan kana jarreen kana lamanii kana fakkaataa jechuudha. Amma exercise 4.2 kan waliin wajjin ta'a jechuudha. Exercise 4.2 gaaffiin jalqabaa maalidha? Sodium and calcium metals conduct electricity in what? Solid state. Solid state keessatti sodium fi calcium maalidha jechuudha? Conduct electricity dha. So but sodium chloride and calcium chloride conduct electricity only when they dissolved in water or when they're in molten. So but not in solid state. Why? Sodium if chlorine metalloid tani conduct electricity in godhu yookaan immoo solid state keessatti electricity conduct in godhu. Haa ta'u malee sodium chloride fi calcium chloride immoo electricity kan isaan conduct godhan yoo maal ta'e qofadha yookaan yoo bishaan keessatti dissolve ta'e yookaan immoo bifa molten ta'eedhaanidha jechuudha. Garuu maal gochuu solid state keessatti conduct gochuu hin danda'an jechuudha electricity. So sababni isaa maalidha yookaan immoo maaliif jedheedha jechuudha kan inni nu gaafatu. So sababni isaa maaliif sodium and calcium are what? These are it is metals yookaan immoo meetaalidha jechuudha isaan. Maaltu calcium fi sodium jechuudha. Meetaalidha isaan lamman isaanii. Kanaaf iyyuu maalidha jechuudha? Free moving electrons in jiraata jechuudha solid state keessatti. Kanaaf iyyuu salphaatti maal gochuu danda'u? Conduct gochuu danda'u jechuudha. Yookaan immoo the metallic bond of those elements is delocalized electrons to move freely enabling to conduct electricity. So kanaaf iyyuu sodium fi calcium meetaalii wanta ta'aniif free moving electrons in jiraata yeroo kana conduct electricity ni uumama jechuudha. Haa ta'u malee sodium chloride fi calcium chloride immoo maalidha jechuudha? They are ionic compound jechuudha. Akkuma beekamu sodium meetaalidha, chlorine immoo non meetaalidha. So sodium fi meetaalii chlorine gaafa walitti dhufan maalidha jechuudha? Compound isaan. Compound wanta ta'anii fi compound kun immoo maalidha? Ionic compound jechuudha. Positive in jira, negative in jira. Yoo isa malee maal jechuudha? Chlorine non meetaalidha. Sodium immoo meetaalidha jechuudha. So kanaaf iyyuu solid state keessatti fixed lattice energy yookaan immoo cannot more what? Preventing conductivity. Electricity maal gochuu hin danda'an jechuudha solid state keessatti prevent gochuu hin danda'an jechuudha. So however when dissolved in water or melted ions they are what? Conduct electricity. Garuu gaafa molten keessatti yookaan immoo bishaan keessatti dissolve ta'an haala salphaatiin maal gochuu danda'u? Conduct gochuu danda'u jechuudha. Yookaan immoo warreen kun salphaamatti maal jedhanii adda baasuu dandeenya? Sodium chloride fi calcium chloride maal jechuudha? Electrolyte conductivity jechuudha isaan.
Maalifi ions conductivity irratti warreen hundaa'an jechuudha. Soodiyemiin positiividha, klooriiniin negatiividha. So kanaafiyyuu isaan maalidha jechuudha? Electrolytic conductivity jennee waamna jechuudha. Soodiyemii fi klooriiniin garuu meetaalsii wanta ta'aniif isaan maalidha? Metallic conductivity jennee waamuu dandeenya jechuudha. So haala kanaan sababni isaa maal akka ta'e adda baasuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin keenya inni itti aanu gaaffiin lammaffaa, why are solutions of strong electrolytes better conductors of electricity than what? Weak electrolytes. Strong electrolyte warreen ta'anii better conductorii maaliif ta'anii weak electrolyte irraa jechuudha gaaffiin lammaffaa. So akkuma beekamu electrolyte strong warreen qaban warreen akka kamidha? Sodium chloride fa'aa jechuudha. Sodium chloride. Akkasumallee warreen akka kamiiti jechuudha? Warreen akka hydrochloric acid fa'aa jechuudha. Strong electrolyte jechuudha. Weak electrolyte warreen ta'an immoo warreen akka ammooniyaa fa'aati. So kanaaf iyyuu sababni isaa maaliifidha? Strong electrolyte warreen ta'anii maalidha jechuudha? Completely dissociate jechuudha. Maal keessatti? Solutionii wanta tokko keessatti completely maal ta'u? Dissociate jechuudha. So yeroo kana maalidha jechuudha? Strong electrolyte ni jiraata yookaan immoo large number of charging maali carrying electrical conduction irraati maal ta'a jechuudha? Hin jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu strong electrolyte ni jiraata jechuudha yookaan large number of charge carrying hin jiraata yeroo isaan completely dissociate ta'an. Haa ta'u malee faallaa kanaan weak electrolyte immoo maalidha? Partially jechuudha. Partially maal ta'u? Ionized ta'u yookaan immoo dissociate ta'u jechuudha. Maal keessatti? Solutionii wanta tokko keessatti maal ta'u jechuudha? Partially dha. Partial. Gar tokko isaaniitu ta'a jechuudha. Partial jechuun. So garaagarummaan isaanii maalidha jechuudha? Strong electrolyte completely maal ta'a? Dissociate ta'a solutionii wanta tokko keessatti yeroo sana immoo maaltu uumama? Large number of charge carrying maal ta'a? Form ta'a jechuudha electrical conduction irraati. So gaafa kan weak electrolyte ilaalamu maal ta'a jechuudha? Partially dha yookaan muraasaan isaaniidha. Yeroo sana immoo fewer ions are what? Available to carry electric charge due to what? Lower conductivity. So sababa maalidha? Weak electrolyte immoo partially gaafa ionized yookaan immoo dissociate ta'an solutionii tokko keessatti muraasni isaanii maal ta'u jechuudha? Electric charge carry godha jechuudha. So garaagarummaan strong electrolyte fi weak electrolyte kanadha jechuudha. So gaaffiin inni sadaffaa fi dhumaa maalidha? Which of the following substances are capable of conducting electricity? Give the reason for your answer. Kamtu conduct electricity dha. Sababni isaa immoo maalidha? So akkuma arginu tokkoffaa irratti iron jira. So akkuma beeknu iron maalidha? Iron is it is a metal with what? Free moving of electrons. So in solid state it is what? Allowing to conduct electricity. So because of this iron is what? It is conduct electricity. So kanaaf iyyuu right warra itti godhu warra conduct gochuu danda'an jechuudha. Sababni isaa maaliif? Ironiin meetaalii wanta ta'eef meetaalii kan ta'e maal godha jechuudha? Free moving electronii qaba. Kanaaf iyyuu maalidha jechuudha? Electricity conduct gochuu danda'a jechuudha. Akkasumallee sulfurii yoo fudhanne sulfuriin yoo ilaalle immoo sulfur is what? It is non-metal but it have what? Lacks of free electrons to move one to other or it is lack of mobile ions yookaan immoo maalidha jechuudha? Free moving electrons hin qabu jechuudha sulfuriin. Sababni isaa maaliif? Non-metal jechuudha. Non-metal element dha. So it does not what? Conduct electricity conduct gochuu danda'u jechuudha. X warra irra kaa'amu warra conduct gochuu dandeenya jechuudha. So asuma keessatti wanti isin hubataa deemtan sulfuriin maal ta'uu isaati jechuudha? Electrolytic conductivity isa yookaan immoo electrolytic dha jechuudha. Taayipoota jiran sana keessaati. So akkasumallee siirra ni jiru solid sodium chloride. So solid in solid form sodium chloride is ion is what? It is a crystal lattice. So in case of this it is prevent ion to what? Move from one to other. So it have what? Blocking electrical conductivity. So it is what? Does not conduct electricity.
soolidiin isaa maalidha jechuudha conduct gochuu hin danda'u jechuudha sodium chloride. So diiranni jiru immoo molten calcium chloride kan jiru. Molten calcium chloride akkuma beeknu molten state dha. So calcium molten state keessatti akkam ta'a jechuudha. Gaafa break ta'u gara calcium plus 2 plus fi akkuma beekamu jechuudha 2 plus fi chlorine ion ta'a jechuudha. Chlorine ion. So yeroo kana maal ta'e jechuudha dissociate ta'eera jechuudha completely. So kanaaf iyyuu maal ta'uu isaadha jechuudha kuni conduct electricity dha jechuudha. Akkuma beekamu asitti akka baranne jechuudha taayipoota jiranii keessatti akka baranne asitti maal jalatti argina jechuudha electrolytic conduction jalatti argina jechuudha. Metallic conduction jira. Metallic conduction jechuun warreen maaltidha warreen meetaalii ta'anidha jechuudha. So kanaaf iyyuu molten calcium chloride maalidha jechuudha electrolytic conduction dha jechuudha. Iron asitti maalidha metallic conduction dha jechuudha. So warreen kun lamman warreen maal ta'anidha jechuudha conduct warreen gochuu danda'anidha jechuudha. So viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Viidiyoo keenya guyyaa taanuutiin electrolytes and non electrolytes kan jedhu kan waliin barannu ta'a. Chaanaala kana amma yoo ilaaltanii subscribe kan goona amma subscribe gochuun dagatina. Sababni isaa subscribe yoo gootan viidiyoo haaraa gaafa lakkisnu akka dhufee isiniif galu notification isaa isiniif galu isin gargaara jechuudha. Akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Gaaffiif yaada qabdan karaa koomentii nuuf barreessuun dagatina. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.